Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo sadii kanan guyyaa irraa ibsiniif qabadhee dhufeeruun isinitti hima. Jalqabarraa hangafoota oduu isinitti himuun itti aansuudhaan bal'ina isaa akkanan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin tibbanaa wanti ibidda fakkaatu samii Itoophiyaa irra utuu socho'u mul'atee jira. Wanti kunis uummatatti gaaffii guddaa fi sodaa kan uume yeroo ta'u, dhimma kana qorachuun dhaabbanni waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Ibsi dhaabbanni waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaa baase maal jedha kan jedhu bal'ina isaa kanan isinitti himu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenyatti aanuun balaa ibiddaa cimaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Angelesitti ka'een manneen jireenyaa fi manneen daldalaa hedduun gubatanii jiru. Namoonnis du'anii jiru. Uummanni hedduunis qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan miidhama hedduu keessummeessaniitu jiru. Aktarii fiilmii biyya Ameerikaa Jeems Wuud illee balaa ibiddaa Los Angelesitti manni jireenya isaa jalaa gubate gadda guddaan itti dhaga'amuun miidiyaa gubbaatti yeroo inni ba'u illee mul'atee jira. Itoophiyaanonni Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Angeles jiranis balaa kanaan miidhamaniitu jiru. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaas ibsa baasee kan jiru yeroo ta'u, dhimma kana bal'inaan kanaan isinitti himu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya sadaffaa fi kan xumuraatiin Finfinnee keessatti haala nageenyaa to'achuuf dirooniiwwan akka bobbaafaman ibsame. Humni waloo nageenyaa haala nageenyaa magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee gamaggamuun kallattii fuulduraa kaa'uunis ibsamee jira. Ibsi humni waloo nageenyaa baase maal jedha kan jedhus bal'inaan kanaan isinitti himu ta'a. Haga dhumaatti na waliin ta'a. Hordoftoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin tibbanaa wanti ibidda fakkaatu samii Itoophiyaa irra utuu socho'u mul'ateera. Wanti kunis gaaffii uummatatti uumee jira. Dhimma kana qorachuun dhaabbanni waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaas ibsa baaseetu jira. Taateen kun godinaalee Gujii, Booranaa akkasumas naannolee kibba Itoophiyaatti mudatee kan jiru yeroo ta'u, biyyoota alaa akka Keeniyaatti illee mudateetu jira. Jiraattonni godinaalee kanneenis taatee akkasii haaraa ta'uu ibsuudhaan sodaa guddaa keessa akka galanii turanis ibsanii, taateen kibbaa fi kibba lixa Itoophiyaatti mul'ate haftee qaama saatalaayitii Chaayinaa Shiijiyaan 19 ta'uu akka danda'u waldaan saayinsii hawaa Itoophiyaa beekse. Akkaataa ragaa argameen tuutni qaanqee ibidda fakkaatu qaama waa qabeenya Chaayinaa kan ta'e qaama saatalaayitii Chaayinaa Shiijiyaan 19 yookiin immoo Shiijiyaan 19 jedhamu ta'uu danda'a jechuun ibsani. Saatalaayitiin kun fulbaana 17 bara 2017 hawaatti ergamuun onkoloolessa 1 bara 2017 ergama ishee xumuruun gara lafaatti deebi'uun simameera. Yaa ta'uutii wayita ergama irra turte kutaaleen qaama ishee garaagaraa qaama guddaa irraa fottoquun samii keessa naannawaa turuus eereetu jira. Waldichi taatee kaleessaaf ragaa kuusaa ragaa qaama sadirraa kan argate ta'uu isaan odeeffannoon argame hanga abbaa qabeenyichaan mirkanaa'utti eeguun barbaachisaa ta'uus ibseetu jira. Dabalataanis dhaabbanni qorannoo hawaa Awurooppaa taatee kana irratti ibsa baasee jira. Dhaabbatichis ibsa isaatiin taateen Itoophiyaa keessatti mudate caccabawwaa namtolchee deebi'ee hemisfeera lafaa seene ta'uus ibseetu jira. Dhaabbatichi kun itti dabaluudhaan ciccitinsi kun Shiijiyaan 19 Chaayinaa ta'uu akka danda'us tilmaameera jechuun ibsee jira. Oduu keenyatti aanuun balaa ibiddaa cimaan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Angelesitti ka'ee jira. Humni ittisa balaa Ameerikaa sagammaatti ibidda kana to'achuu hin dandeenye. Ibiddichis waan argate hunda nyaatee darbuu itti fufeetu jira. Ibidda ka'e kanaanis manneen jireenyaa fi manneen daldalaa hedduun gubatanii jiru. Namoonnis du'anii jiru. Uummanni hedduunis qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan miidhama hedduu keessummeessaa kan jiran yeroo ta'u, uummanni balaa kanaan qabeenyi isaanii jalaa gubates utuu gaddanii boo'anii viidiyoon isaanii mul'atee jira. Itoophiyaanonni Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Angeles jiranis balaa kanaan miidhama keessummeessaa akka jiran ibsameetu jira. Balaa ibiddaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Angelesitti eegale kanaanis hagammaatti lubbuun namoota 10 darbuunsaa kan beekame yoo ta'u, ibiddi cimaan bubbee hamaa ta'een deeggaramee jiru kun hagammaatti manneen jireenyaa 10,000 kan gube yeroo ta'u, ijaarsota gurguddoo fi manneen daldalaa hedduus guutummaan guutuutti barbadeesseetu jira. Bakka jireenyaa ogeessota fiilmii Ameerikaa kan taatee fi bakka argama mandara fiilmii Hooliwuud kan taate Los Angeles ibiddaa fi daaraa uffatteetu jirtis jedhamaa jira. Naannoo ibiddi kun ga'etti daaraa malee waan biraa hin mul'atu. Hagammaatti manneen jireenyaa 10,000 ol gubatanii badanii jiru. Ammas ibiddichi ittuma fufeetu jira. Humni ittisa balaa Ameerikaallee balaa kana dhaamsuu hin dandeenye. Seenaa Ameerikaa as dhiyoo jiru keessattis ibiddi cimaan hamma kana magaalaa barbadeessu kan jalqabaatis jedhamee kan jiru yeroo ta'u, teekinooloojiidhaan biyya hedduu fagaattee jirtu kan taate Ameerikaan ibidda kana dhaamsuu dadhabuun ishee ajaa'ib nama jechisiisaati jira. Namoonni tokko tokko hojii harka namaa Ameerikaan akka gubattu barbaadutu ibidda kana duuba jira yoo jedhan, namoonni kaan immoo abaarsa waaqaatis jechuudhaan yaada isaanii ibsataa jiru. Gama biraatiin balaa ibiddaa kana manni jireenyaa aktara Ameerikaa beekamaa ta'e Jeems Wuud illee gubatee jira. Egaa dhimma kanarratti aktarichi beekamaan Jeems Wuud tibba kana ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa illee ta'ee jira. Aktariin kun balaa ibiddaa Los Angelesitti manni jireenyaa isaa kan gubate yommuu ta'u, gadda guddaan itti dhaga'amu miidiyaa gubbaatti yeroo inni ba'utu mul'ate. Jeems Wuud yeroo Israa'el Gaazaa rukuttutti deeggartoonni Filisxeemii fi dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa garaagaraa Israa'el dhukaasa akka dhaabduuf dhiibbaa garaagaraa yeroo taasisaa turanitti
Jeemsi Wood garuu karaa fuula Eksiisaa yookiin immoo karaa fuula Tiwiitarii isaatiin bahuudhaan dhukaasni hin dhaabbatu, araaramnis hin jiru, dhiifamnis hin jiru, hunda isaanii ajjeesi jechuun katabee ture. Dabalataanis maxxansa isaa biroo irratti yeroo Israa'el haleellaa marsaa biroo taasistutti suuraa aayyoo diigaminsa manneenii irra taa'uun gadda maatii jalaa du'anii boochuu maxxansuun Waaqayyoof galate haa ta'u Israa'el saroota baay'een hin dhaggeeffanne hojii gaarii hojjettee jirti jechuudhaan dubbatanii turanii. Kanarraa ka'uunis Los Angelesitti yeroo manni isaa jalaa gubachuudhaan mana dhabeessa ta'utti hojii keenyaatti diigaminsa mana namaa gammadaa turte jechuudhaan deeggartoonni Filisxeem qeeqa gurguddaa isa irratti roobsaa jiru. Aktariin kun yeroo CNN irratti gaaffii deebiin isaaf taasifamaa turetti manni isaa jalaa gubachuu isaatti gadduudhaan tamsaasa laayivii yookiin immoo tamsaasa kallattii irratti ture otoo bahuutii kan mul'ate. Kana sababeeffachuunis yeroo daa'imman mana keessatti gubatan kan hin gaddine mana kootu gubate jettee boossaa jechuudhaan qeeqa isa irratti roobsaati jiru. Egaa haala nama gaddisiisuun balaa ibiddaa kanaan hagammaatti lubbuun namoota 10 darbuun qabeenyi doolaara biliyoona 1 ol kan barbaadaa yommuu ta'u, yeroo ammaa Ameerikaan balaa kana to'achuuf hanqinni bishaanii illee ishii mudachaa akka jiru ibsamaa jira. Gama biraatiin immoo tibba kanaa bulchiinsonni Ameerikaa 7 ta'an cabbii cimaan itti bu'uudhaan qorra cimaadhaan kan qoramaa jirtu yeroo ta'u, sababa cabbiitiin lubbuun namoota 5 yoo darbu kutaalee biyyattii tokko keessatti immoo labsii yeroo muddamaallee labsamee jira. Cabbiin Ameerikaa rakkisaa jiru kunis balalliiwwan xiyyaaraa 2300 ol akka hafan kan godhe yeroo ta'u, balalliiwwan 9,000 ol immoo yeroon isaa akka achi dheeratu taasisee jira. Biyyumti tokko qaamni ishee gar tokko ibiddaa fi bubbee cimaan yoo qoramtu, qaamni ishee gar biraa immoo cabbiidhaan dararamaa jirti. Kunis addunyaa ajab jechisiisaati jira. Dhimma Ameerikaa kanarratti Itoophiyaanis ibsa guddaa baastee jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibidda cimaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Los Angelesitti ka'e kanaan miidhaa cimaa biyyicharra ga'e mootummaa fi uummanni Itoophiyaa gaddatti dhagameen ibsa jechuun ibsa gaddaa kan baase yeroo ta'u, ibiddichis lubbuu namoota kan baasee fi qabeenya hedduu kan barbadeessa ta'uusaa ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Ministeerri dhimma alaas dabalataan ibsa baasan kana keessatti yeroo Ameerikaan rakkinaa fi qormaata cimaa keessa galte kanatti uummata Los Angelesii fi naannoo ishee jiraatanii fi mootummaa Ameerikaa akkasumallee dhalattoota Itoophiyaa naannoo sana jiraatan bukkee dhaabachuuf qophii ta'uu keenya ni beeksisna jechuun ibsanii jiru. Oduu keenya taanuun haala nageenyaa to'achuuf Finfinneetti dirooniiwwan bobbaafamuuf jiru jedhamaa jira. Humni waloo nageenyaa haala nageenyaa magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee gamaggamuun kallattii fuulduraa kaa'uun ibsameetu jira. Waltajjicha irrattis Komishineerri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaa Jagaarra Mikaa'el hojiileen ittisa yakkaa sadarkaa olaanaa hojjetamaa jiraachuusaa ibsanii yaa'insa tiraafikaa fi haala nageenyaa waliigalaa akkasumas sagantaalee gurguddoo to'achuuf dirooniiwwan kan bobbaafaman ta'uu dubbatanii jiru. Nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee waaraa taasisuuf humni waloo qindoominaan hojjechuun bu'aalee olaanaa galmeessuus eeranii jiru. Yeroo ammas magaalaa Finfinneetti haalli nageenyaa mijataan kan mul'atu ta'uu kaasanii fuulduratti ayyaana cuuphaa fi yaa'ii dureewwan gamtaa Afrikaa nagaan akka xumuramuuf qophiin barbaachisaan taasifamus dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota gamme miidiyaa chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaan odeeffannoo dhugaa ta'u waan argattaniif chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatina. Odeeffannoowwan guyyaa irraa ibsiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.